Paarkiin Ispoortii Addis lafa hektaara 5.7 irratti kan ijaarame akka biyyaatti kan jalqabaa kan ta'ee fi akaakuu ispoortii hundammachuudhaan Afrikaa irraa paarkii isa jalqabaa akka ta'e Kantiibaa Adaanech AMN-tti himaniiru. Paarkiin kun siidaa atileetota durii fi kan ammaa 15 ta'anii warra maqaa biyyattii dirree idil addunyaatti ol kaasuu fi warqii uffisan kan qabuu fi kabaja isaanii kan agarsiisu ta'us dubbataniiru. ኢትዮጵያን ወርቅ ያለበሷትን ባንዲራችንን በዓለም አደባባይ ከፍ ያደረጉ በተለያየ በማይገባን ስም ኢትዮጵያ ወርቂ ከኖፊሳን አላባ ኬኛ አደባባይ አዱኛት ወራ ኦልካሳን መቃዳዳ ኑፊ መለ አዱኛ እረት ኢቲም ቤከምኔ ከበጀሃራዳን አከዲጋሙ ከንጎዳን አትሌቶታ ኬኛ ከበጁፍ ፓርኪ ሆጀታሜዳ አትሌት አበባ ቢቅላራ ካሴ ሃንግ አትሌቶታ ኬኛ አማት ዶርቆሚ ኦሎምፒኬቲን ኢትዮጵያ ወራ ወርቂ አርገምሲሰን ከበጀቱ እስኒፍ መላጀኔ አስቲ መቃፊ ሱራ ኢሳኒ ከንቀቡ ሲዳ ሆጀኔ ፊጅራ ከንቲባ አዳነች እትደበሉን ሲዳን አትሌቶታ ፓርኪ ከነ ኬሰቶ ጀተመን አኩማ ከበጀ atileetota kunneen agarsiisan dhaloota jaalalaan of kennuun biyya ofiif dhamaanii fi mul'ata qaban horachuuf illee kan gargaarudha jedhan. Iddoon bishaan daakii dorgommii olompikii idil addunyaa keessummeessuuf gahaa ta'e paarkii ispoortii Addis kana keessatti hojjetamuun isaas paarkicha adda akka isa taasisu Aadde Adaanech Abeebee kaasaniiru. የኦሎምፒክ ስታንዳርድ የሆነ የዓለም አቀፍ ውድድርን ለማካሄድ የሚያስችል ሰደርካ ኦሎምፒኪፍ kan ta'e dorgommii idil addunyaa gaggeessuuf kan nu dandeessisu gandaan bishaan daakii asitti hojjetameera. Ammayyuu osoo nuti hin banin dorgommii idil addunyaa tokkoof qabameera. Warreen damee kanarratti bobba'aniif kaka'umsa guddaa mul'ata guddaa akka addunyaatti dorgomanii injifachuu akka danda'an akka amanan akka qophaa'an xiiqii akka qabaatan isaan taasisa. Dorgommiin garaagaraa gara keenya wayita dhufu ammoo maallaqa fida kaka'umsas uuma walumaa galatti kanneen biroo horachuuf humna ta'aa jechuudha. Bakkeen bishaan daakii xixiqqaan daa'imman ol adeemoon itti shaakalanii of ga'oomsanis bakkichatti hojjetameera. Dirreen kubbaa miillaa kan kubbaa saaphanaa kan kubbaa kaachoo minjaalli teenisii akkasumas nageenya ofii eeggachuuf ispoortii hojjetamuuf jiimiin mana keessaa fi dirree paarkii ispoortii Addis kana keessatti hojjetamu Kantiibaa Adaanech ibsaniiru. Pilaazaa gubbaa isaatti namoota 3,000 keessummeessuu danda'u lafa jalatti konkolaataa 300 tokkotti kan dhaabsisu kan qabu akka ta'ee fi namoonni asii kaafaman iddoo itti daldalan akka argataniif suuqiiwwan as keessatti ijaaramus Aadde Adaanech dubbataniiru. መልሰን ስንገነባ ይነን አካባቢ ከዚህ የተነሱ የከተማችን ነዋሪዎች አሉ ናኖ ከነ ጋፈ ዴቢፍኔ ኢጃሩ አሲ ከን ካን ጅራቶኒ መጋላ ኬኛ ጅሩ ኢሳኒፍ አሞ ጨራ ቡፍኔ ዱንካኖት አሲት ሆጀን ወሬን ጨራን በሄፊፍ ከነኔ ራጀቹራ ዱንካኖት ሴራሚክሲ ካን ኤብሳፌ ከነም ብሮ አሲት ኢጃራሜ ፊራ ናኖ ኡራይለቲ ኢፕነ ትራፊካ ጉዳቱ ጅራ ከናፍ ናንቻፍ ተርሚናል አውቶቡስ ደበለታን ኢጃራ ቤራ ፓርኪ ከነ ዱፌ ነምኒ ዋን ነቡ ሂንቀቡ ዋን ሁንዳን ጎቱዳ ፓርኪን ስፖርቲ አዲስ አገርሲፍቱ ሚሶማ ሁንዳመታ ሞቱማን ኢሳኒ hojjetaa jiru ta'uu fi injifannoo Itoophiyaa roga maraan galmeessaa jirtu itti fufsiisuuf galtee akka ta'e Kantiibaa Adaanech Abeebee kaasaniiru. ሁሉንም አካቶ ያዘ አካታች ልማት ለማህበረሰባችን hunda kan ammatee qabu misooma hammataa hawaasa keenyaaf uummata keenyaaf kabaja qabnu kan agarsiisu gara fuulduraatti ammoo dhaloota ijaaru mul'ata fagoo qabnu kan agarsiisu injifattummaa roga maraa Itoophiyaan itti fufsiisuuf kaka'umsa kan ta'u galtees kan ta'u mul'ata keenya guddichas bakka itti hojiirra oolchinudha jechuudha. Paarkiin ispoortii Addis guddattootaaf carraa addaa qabatee kan dhufe ta'us Aadde Adaanech dubbataniiru.